درافا ونجي يعني هبا نرى جيمي جوجر ديمو ديتا وجروف مالي ترى ati mana keessa deemu ati mana keessa deemu qabdu baariyoos kees baariyoos tumees mana keessa deemu qabdu ijoollee bira obsitee taa'uu qabda ejjeti waan akkana kana kana quba qabna jechuun isin jedhe ضروري بر نديمو يتكين ديمو تيجي بويتين دفو غلطي اوكي ati mana irraa gabbaanaan ati mana irraa gabbaanaan baar eelli fida jechuu beekadhu سلمان بوتا جرا براني كامبرا santaay afiisaallee itaadhu akkasitti haadha ijoollee keessa taa'uudhaan bareedaadha deemneeti baar takaawoo du'aayee takaawoo quraana takaawoo waan garteetti godhasan irraa eeguudhaaf yaalii karaa keessaatiin osoo fiidiyoon marin. Ijoollee xixiqqoo na bira fidi. Eellattuu suturaa fi sabaan gurguddoodhaaf beekanii. Isaan lameen na bira fidi. Hai isaan kun xixiqqoodha ijoolleen dubara akka ijoollee ta'anii taatu jedhu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh daawwattoota hordoftoota keenya salaamtaan teenya ta'oonni irraa haata gartee burkutee egaa salaamtaan ta'oonni irraa burkutee biyya hundarra gaa asiin balalitee isinaa geessu jecha har'a kun as geenye waan ajaa'ibaatiin isiniif ni irraasi hiccitiillee waan ajaa'ibaa namatti illee dho'inee gabachaana mala gartee akka fatiyaan itti galtu mana si keessatti ijoollee si keessatti kana mala dha'u jira daawwattoota keenyattillee du'aa himuu qadaa'inna asumaanuu mee salaamota qabaddooti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootaa fi deeggartoota chaayinaala Balloo Show. Hordoftoota keenya jaalalti onneerraa burqite qilleensarraan bal'iliitee isinitti haa jettu isin biraa geessu isiniin jenna arraan tana waan ajaa'ibaa qabannee irraa dhiyaannee jirra waa takka takkaas viidiyoo birraa Oroorootti biratti haasaweetiin jira arraan tana ayyaan irra dawwalleeti waan mirkaniidhaan jechuudha isiniif ayyaan irra dawwallee osoo bahar ilillii ichitti hin galchine osoo bahar ilillii mana fatiyaan finne fatiyaa mana deebisuudhaaf ayyaan jala jirra ayyaan irra dawwalleetiti waan isin jettu kan waliin laalu ta'a asumaan nu hordofa isiniin jenna daawwatoo keenya irra dawwalii. Egaa walitti dawwalee haaduu ni beektaa daawwattoota hordoftoota keenya dirqama bahar eelli waan achi galchuu deemuuf tagatee gama bahar dhifne jira tagatee waa gartee itti qabsisan gartee itti kukuransan dhifne jira karaa sheekaatiin deemneeti bahar takaawoo du'aayee takaawoo quraana takaawoo waan gartee itti godhasan irraa eeguudhaaf yaalii karaa keessaatiin osoo fiidiyoon marin goru jira maaliif daawwattoonni tokko tokko maal na jechaa jiran beektaa fiidiyoo martanii asirratti waliin baasinaa karaa keessaatiin takaawoo quraana karaa isaa takaawoo sheeka jajjabaa yaamaadha waan san irraa ibsisa takaawoo waa nama goru warra gartee qeensi takaawoo warra gartee waa nama farfaluu kana kabiraa jira bira geessaa takaawoo akka irraa hiitan jariiti dhaabbatanii jiranii kan ammoo karuma keessaatiin baar hanga san irraa hiikwaana inshaallah du'aa moodhaan isiniin jaa rakkoon qabu gama biraatiin akka gartee fatiyaan mana deebitu godhaa yaalii godhaa jirra inshaallah rabbiin waa milkeessu amma ayyaan wanni dha'uu deemnuuf ayyaan fiidiyoo kalee takka agartan jedhi yaadu taa bahar fatiyaa si quba qabaa fatiyaa natti himi takka telefoona keetiin itti dha'ii telefoona keenya kaasuutti jeeti itti ka'u jira ayyaan quba qabdi garuu akka dhageenyuttus akka hiccitii teenya jechuun deddeemne gaa nama hundaraa dhageenyuttus ayyaan bakka gartee fatiyaan jettu quba qabdi fatiyaan tun daftee osoo ililliin gartee manatti hin galle mana galuun dirqama jennee jira. Ilmaan kiyya dhimma hin qabdu sin hoobii faamsa naafiti maali sin maali si heerumtee malee ilmaan kiyya dhimma kan qabdi sin. Tikkolleen kaanfattu isin. Jira daawwattoota keenya asumaanuu du'aa hin godhaan afeerraa teenya inshaallah jechuun micoo tanatti ayyaan tanatti dhooyineeti bakka gartee fatiyaan jettu sun eega beekte wali dhoosituu hin jirtu nutillee nu garsiisu baattu mana ta'inillee atummaan fatiyaa baar waan akkanaatiif deemajii ittiin eegasi amantee eega telefoona si dhooyitee ijoollee xiyya keessa naa dhaqii jettee ijoollee si keessa dheettee keessa taa'u jettuuf ijoolleen gaa isin hundillee ni daratti isin hundillee gaa abbaas ta'ee ayyaansis ta'ee bakka haadhaa hin geessaniif jeetii yaada. Sunumaafuu isin gaa ati yoo quba qabaatte dirqama quba qabda jeetii yaada. Fatiyaa gaa bakka itti sun fuutee osoo ililliin mana kanatti hin galle mana kanatti deebisuu qabda. Osoo ililliin mana kanatti hin galle mana kanatti hin galchine ati fatiyaa mana kanatti deebisuu qabdaan sinjaa ilillii teenya tanumaan dhaabadha. Hadaraa daawwattoota keenya illee komitii jalatti barreessaa ayyaan quba qabdi akka gartee mana deebitu. Itti dhaamaan isin jaa wanni akkasii maal xiqqoo baar waan akka jiru ilillii tanaa fatiyaa tana fageesse ayyaan tanas manarraa ari'ee ijoolles kun waliin galchaa
biyyatti galchaa jira bar Kan sa'a lama minaamin jechuun jee haasa'u jira garuu tasaa akkuma gartee keessaan haasofnee gartee waan itti jiru san hunda irraa gartee hiikuudhaaf takka itti garaasuudhaaf yaalii godhu jira kana asirratti siinaa so'inu karaa keessaatiin itti irra inshaallah rakkoon qabu ammoo osoo gartee inni gartee micoota na illee tana mana kanatti firne fatiyaan akka mana deebitu isiillee koomentira bareessaa jirtanii fatiyaa dafee hadara rabbiitii mana keessatti deebi'ee jirtanii akkasumatti nu gargaaraa isin jenna mee asumaanuu micoota dhayeetiin walumaanuu hagaafannoo ta'a wajjin jiraadha. Egaa balloo kun amma kallattiidhaan ayyaan itti dha'u deema ayyaan akka waan quba qabduutti baharis kalee akkanatti miciyyoo waan ol beeksitu jira bahar biraa oofuu fedha ayyaan bahar ayyaanuu mana ari'uu fedha ilillii mana fiduudhaaf tana nu galtee jirtuuti. Tanaafuu kallattiin irratti dawwallee waan isin jettuuf waliin hubanna miciyyoo beeytu fatiyaa bika beeytu nu agarsiiftuu ni galchina jalaa hojjirra takkanaati hordoftoota keenya illa hanga xumuraan nu deema isin Ma isin takkaa isin biluu leeyyamte. Ambil tu gaya mana makanan jiran mana kartu. Mana kana jirta dhugaa. Wanti bisu jirtanii. Ulun tu bisne na bisi. Sabaan dubbisu jirti ayyaana. Saban na jibtire ya fete malti ya wan saban jatu duga seda. jen haaya balloo irratti dawwale. Inshaallah nu faana turaa jenna. Bismillah. Itti dhayeetiin jira. Viizija leesh. Asumaanumee itti dhooyineeti kaa. Jedhee billoo. Inshaallah mirkaniin gaafannaa daawwattoota keenya. Walumaanuu gaa turtii gaarii. Rabbi gaa. Warra khairii nu haa dhageessu ishee. Ayyan. Oh, Assalaamu alaikum. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaame. Alhamdulillah. Fayyaa wallah alhamdulillah. Ana balloodha bar. Bello. Akkam nagaa. Wallah. Fayyaa wallah alhamdulillah. Ayyan. Nagabni yaari anas ta'e barsanii. Akkaan jee ayyaan teenya dhiifuma wajjin. Waa'ee gartee baarii fi qaama fatihaa fi sirra deemu jiru kanaas quba qabna. Ayyan. Isinis hordofu jirra baarraas qubaan qaba beekadhu. Waan gaa jechuun fatihaa manarraa deemtee ala jirtu kanaaf baar gartee waan gartee fatihaa gartee ari'ee jechuun eelli mana galchuu deemuuf. Ayyaa kana jira. Ana quba qaba jechuun baar jechuun wanni fatihaa ari'eef eelli looma mana galchuu deema ijoollee keessatti. Yani baarilli ijoollee keessa galchuuf moo? Ijoollee keessa galchuu deema har tokkoon amma kalee moo akkana ijoollee xiqqoo na bira fitii jettee waggaa telefoonatti dhootu fiidoo irratti garte jetii yaada. Viidiyoo irratti harkeetiin ture. Ijoollee xiqqoo na bira fitii gurguddoo mana haa teessuu jaaniitti baarii isin walitti dhawanii mareetu jiran. Ayyan. Waan kana agarte jetii yaada agartemi. Harkuttiin jira kaawwanni ani haba arnarraa deemii jiru deemuu didee taa'u jiruuf maali ture? Ati mana keessaa deemuu ati mana keessaa deemuu qabdu baariyyoo siqqees baariyyoo situmees mana keessaa deemuu qabdu ijoollee bira obsitee taa'uu qabda. Iccitii waan akkana kana kana quba qabna jechuun isin ta'e. Daruuri bar hin deemu isatti hin deemettee buitiin dhufu agartee haalo kee. Ati manarraa gabbaanaan ati manarraa gabbaanaan baari'ee fidee jechuu beekadhu. Salmaan eeguutaa jira baranii kan biraati. Santaay afiisaallee hidhadhu akkasitti haadha ijoollee keessa taa'uudhaan bareedaadha garuu waan takka tanii si gaafadhu ati. Fatihaa jechuun bakka jirtu koo qabdaa mire. Fatihaa bakka jirtu waan quban bakka ittiin jirtu hin beeku. Ayyee. Silaabee ta'e bareedaa ture laakiin ammoo telefoonaan na dubbisiisi galee ijoollee na gaafachuuf fa'aa. Ijoollee waa feetu fa'aa kana itti fa'aa ol quba qabna telefoonaan laakiin ammoo bakka ittiin jirtu hin beeku silaambee ta'e bareedaa ture. Silaambee ta'e anuu namatti geessee yoon guddoo ilaala beetti geessee manatti geessee irratti mandeessaan ture. Garuu akka gootulaan beektaa nuti bakka isiillee yoo beekte nu garsiise jechuun deemnu fatiyaan tun akka ilmaan isiitti akka isinitti galtu feena akka illi mana isiitti hin galle feena akka illi noojumsii keessatti hin galle feena. Akkasuma baranii san akkasuma dhiyoo sanallee nama guddoo wajjin wal mari'atte akka isiin jirtu nu hubaddu itti booda dhahinee galchinaan anjaajii galee. Ayyee. Bakka isiin jirtu natti himuu hin dandeenye sanumaati. Kalaas akkam gootu. Buufatte isiin olii galtanii galaa anuma xiqqoo waarumaan buufachuu fadhaa naan jettee. Akkam gootanni beektaa telefoonatti dhooytee egaa telefoona warquu waattan bareedaadha. Alhamdulillah rabbil alamiin nuti sootti isillee hin dhageenye viidiyoo irraa dhageenye maleedha. Ati sootti dhageessi ijoollee biraas naa dhaqii jetteetti siis ergite haa telefoonaa warquu qabdanii. Telefoonuma kana itti dhooytee kadhattee jechuun
Fatiyaa teenya ililliin baar mana kana deebisuuf deema. Xiqqoo baar keenya akka gartee waan miidhameeti ililliin tokko waan itti waa itti gooteeti malee xabii hin jiru takka hoo noormaan hin jiru. Sannaa gala goraanii wanni niin kan nima tumusee ijoollee isaa kana keessa taa'u duraan itti walumaan turree amali waliin beekati galee. Duraan akkanan turre jechuu baar. Aywa. Sanyii waa hunda beeynu walii obsinati galee. Dirqama walii obsuun bareedaadha. Aywa. Baarri akkam goone beektaa tanaataniitu rakkoon qabu jechuun ati karaa keessatti jechuun daawwattoota jechuun shibaka sheekaati bakka gattee waa laaltu gattee warra waa itti kana illi geessine takka quraana takka laasifnee takka jechuun waan san irraa hiikuudhaaf inshaallah itti aanna rakkoon qabu isaaf numa obsa. Isaaf numa obsaadha manarraan deebina akkammoo intaltana mana yoo galche ijoollee tanaaf isin hunda galaafatti intalti tun bakkuma dalagaa sanaa teessu. Yoo bakkuma dalagaa san teesse malee bakka dalagaa irraa inni gabbaabnaan dubbii biraati. Intalti isaa hoo gara galchite. Anala gabboo sodaadhee amma fa'a almattuu ijoolluma kana dhiisee almattuu waa bitachuuf gabboo sodaadhee hin jira maaliif jennaan namni anaawu godhe kana caala waan biraa godhati galee. Akka isiin akka gartee inni ililliidhaan waliin qunnamne akka illii mana san hin finne isin hadaraa kana jabaadhaadhaa kana nu eegaan isin hin jaa. Tamam inshaallah. Fatiyaallee kana dandeessan telefoonatti dhooytanii fatiyaa waan akkanaa jira obsi ati sumaatu rooyyaa ati waan hunda yaattuuf waan yaataan cimtuu taate fatiyaa ati beektu namaati manatti galii osoo gartee ijoollee tanarra jechuun illii tana finne. Waan hunda ni beekini faarkuu xiqqoo isteetuma malee ijoollee tana gisee xiqqisha rakkate namni kun beektaanii yaadata namni kunis maalii qabeenya irraa taadha. Garuu akkasii amma isin bira dhuftanii amma inni waan rakkatoo qabaaree isinii bireeraa mire. Jechuun kaanuti bakka isiin guutuuf hin dandeenyu. Isin guutuuf hin dandeessanii haadha gartee manaa jechuun wanni fatiyaa itti fiduun dirqama isin karadhaati itti fida. Inni immoo telefoonota illee jalaan kaaftu nuunda jalaa illee kaaftu beektaa isin. Aywa ati iddoo dandeessu isallee gorsiinee haala dandeessuun haalli godhe rakkoo Nin gorsaa isa jechuun bifaan danda'u jechuun bakka gartee sheekaatis geesseetti waan san gartee irraa hiisisee jechuun akka inni qabbanaa'u godha. Kana jechuun irratti hin dalagu jira inshaallah rabbi naa gargaaru du'aamu naa godha. Isin karaa ijoollee san jechuun quba qabaadha inshaallah fatiyaa akkasitti rootanii mana fiddanii jira. Inshaallah fatiyaa tana jabaadhu itti yaadiiti takka manguddoon taatus takka kophaatee taatus dafii mana galii ijoollee teettijiini akkasitti hafarsi mana galtu. Tamam karaan danda'u naallee godhu. Inshaallah yeeyyan teenyaa. Ega akkuma gartan kana kun yaaba ayyaan quba qabdi alhamdulillah rabbil alamin olloon telefoonaan dubbisteeti jechuun ijoollee keessaas naa dhaqeettee jirti asumaan ugaa ayyaan itti dhaammannee jirra daawwattoota keenya ni dhageessan jeetii yaada inshaallah rakkoon qabu garuu baar akka jiru kana gattee isaanis kun olaal tumu jira takka manarraa ari'u jira jarri immoo obseetuma jechuun ayyaan obsiteetuma mana taa'u jirti malee akka ajaa'ibaatti nakka jira amma fa'aa gartee ala gabboo sodaadhee ijoollee tana bira yoo gartee keessiin itti fitu taate namni isaa akkana godhe ijoollee tana maal godhaa irraa eegu jiran jechuu qiyyaa hin jee garuu fatiyaa ati waan takka taniin siidhaam daftee tilaa ijoollee tana galtee obsa qabaattee bareeda eega namni immoo akkana tattee kana garuu waan ilaaltullee hin qabdu daftee galtee jechuun isa kana silaa wallaanne takka hoo silaa quraana isa qaraatunnee irra bareeda ji'eetii yaada yaa fatiyaa asumaanuu dafii mana galime ayyaa illee akka gartee wal qabdan akka telefoona sadha'u jirtu quba qabna manguddoo illee mareettee jechuun sadha'uun ni ta'a silaa jechuun siitu telefoona namoota jalaa fuudhute anaas bayaanis namoota jalaa illee fuudhute mee telefoona keenya kana eega fuudhute illee rakkoon qabu manni mana keetti ijoollee teeti baaris kabeetu inshaallah jechuun amallisaa waan jijjiiramee jiruuf waan akka duraanitti sirriin ta'iniif ati daftee waan kana hundaa jechuun gaa hammalatteetuma takka obsiteetuma akka duraan obsa jirtutti yoo ijoollee sana keessa galtee bareedaadha daawwattoon illee akka juutti yaafatee teenya obsi ijoollee sana keessa galii ijoollee sana keessa akka jiraattu feenaa akka nagaa hojii jiraattu feenaa xiqqoo baar waan gartee waan xabiin jireef takka waan sirriin jirreef daftee mana keessatti rabbii jii galii janii sagalachaa jirii daawwattoonni keenya fatiyaa teenya rabbii jii ijoollee keessatti deebi yaafatee teenya. waan duraanuu obsu jirtaa tanallee obsi inshaallah isaanillee walumaan hallii goonee wallaanaan jaa mee barloo kiyyatti fuudhe. Egaa hordoftoota keenya kun dhageessan waan ayyaan raabee gurra keessaniin dhageessanii jechuudha. Ayyaan manumaan beekne malee telefoona wal quba qaban amma vaariis viidiyoo ta'an ilaala gaafachuuf ta'a bal'oo kun akkana sirra dalagee gaafachuuf ta'a viidiyoo sana ilaala
miciyyoon sanbooda aadiidhaan jechuu telefoonaan gaawal qo'amna manan beeku akkasuma micoon ammallee keetti akkasuma manan beekudha telefoonaan garuu qubaan qabaadha kalee bahariif agartan himuu iddee waan kana irra dalagu jirantis jalaa ujirraas sheeticha sanis bira dhaynee barbaanneeti waan kana dalagame keessa baran ililliinis balloon dubbisee jira waliin dhaynatti wal ta'anii jiran telefoonaa kan nu iddeef tanumaafuu irra dalagu jira hordofaa keenya waan nu bira dhaabatanii du'aayiidhaan du'aayi nu bira dhaabbadhaa hanga iddeessanitti isinis bahar yaada hayaaf asirratti illee yaada haya ni ilaala kanaas maaliif yoo keessan taate namni kun waan takka irra dhaabbatee waa ofirraa ilaalee irraas ni deebi'a rabbi ifaa beeksisee bikka duraanitti haa deebisu inna bahar sirrii hin jiru dhibbarraa dhibbatti bahar akkanan turre baharaa ilmaanii sababa malee akkanatti jibbi'anii isii fageessee ilmaanuu namni kana ilmaanuu barbaadu waan haaree kana malee ililliin waan biraa gootee jirti mucaa inshallah hordoftoota keenya jala yaaneetti waan kana jala buunee isiniif kan dhiyeessinu taana isinis du'aayiidhaan bikka irratanii du'aayiidhaan du'aayiin roobsaadha du'aayiin nu jala jiraadha namni kun halaala jiraatus du'aayiin nama bira jiraata akkuma nama waliin jiruuti yaadaas nuu kanna isiniin jenna takkanaati obboleen kee balloo waan dabarfachuu fedhu isiniif haa dabarfatu. Barbaanni fedhu waan ajaa'ibaati beekta. Illiin bar telefoona ta'eetiin telefoona akka tasaanii jalaa fuutee illi maaliif jechuun waan akkana kana daleettee maaliif jechuun baar kana akkana qootee jennaan akkuma jaalatu fi maaliif jechuun inni amata meeqa kana na tursiisee na fuudhu dida amma eegaan jechuun karaa saniin dhufe dafeeti na fuudhee nagarree jetteeti akka dhaadannoo tokkotti na himte eegaa duba akkana godhuurra bareedaa miti ilmaan isaatiif gartee jaartisaa jibbisiisuun bareedaa meeqa kunilleen sirraan tolu atilleen jechuun namni gartee irraa isatti waa dalagee takkaa'oo atilleen boroo jechuun namni biraa isatti dalagaa gaarii miti sheeka isaa illee nagarsiisa takkaa'oo maqaa isaa illee natti himi jennaan isiillee diddee garuu maal naan jette waan naan jette qabdi sheeka biraan si keessaa hin dubbatinii kalaas rakkoon qabu bira nageessi sheekni gartee akka waan kana dalagees ana akka rakkoon qabu isii sheekuma sana nagarsiisu bareeda anaa nagarsiiftu akka nagarsiiftu immoo addii nagaltee jirti rakkoon qabu inshallah asirratti waa hunda haasa'uun fedhu qaba daawwattoota keenya isin beektan jedhi yaada waa hunda illee hanga kanallee ol baasee haasa'uun fedhu inshallah karaa keessaatiin irratti dalagu jira rakkoon qabu inshallah du'aayi naa godhaan jaa baharis waa hunda gartee wallaanee irraa fitu akka duraanii akka nagaa deebisuudhaaf illeen adii naa seentee jirti karaa keessa isin gaa beekuu qabda waa hunda gaa asirratti ol baafnee haasa'uun hin ta'u waan baariif waan illee kana addeesee isin bareedaa miti isin nu beektan jeeti yaada inshallah isin tu'aman na bira dhaabbadhaa eegaa wallaahi afeeran xiyya du'aayii qaceelloo du'aayii qofaan gartee na bira dhaabbachuun dirqama inshallah weewwe nuun diru gartee balloo kee walumaanuu gaa nu bira dhaabbatee daawwattoonni waan kana irratti gartee yoo jenna kana bar suuta dheeneeti karuma keessaatiin wal qixxeessine baarillee gaatti noormaan takka'oo xabii akka duraan sirriitti gartee deebina jeeti yaada inshallah halli karaa itti agarree jira inshallah du'aayii godhaa jechuun jedhe. Hordoftoota keenya waan kanarratti hojjechaa jirra gara keessaatiin nurraa namni muxuqtaane hatta fatihaa barbaaduudhaan nama meegaafachuu nu amma ayyaan kan jettu dhageessan akka telefoonaan qabdu tanaafuu bahari sheeka san bira dhuquuf yaana ililli balloon dubbisee jira akka itti geessu balloo bichaadhaan wal harkeen nam dilee agartee ni rifatti miciyyoon balloo bichaa haa agarsiistu nuti san booda balloon irraa deebi'ee waliin dheene sheeka san bira waan kana hundaa keessa barraa jechuudha. Inshallah rabbi kana margaaru isinit du'aayiidhaan nuti dhaabbadhe isinii jenna hordoftoota keenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.